Wallabdee baroota dheeraaf ture kallattii lammiilee biyyittii hunda hirmaacheen mariin hiikuuf koomishiniin marii biyyaalessaa hundaa'uun ni beekamam. Kanuma kan deeggaru mariin konferensii nageenyaa qindoomina ministeera nageenyaa fi yuunivarsiitii Madda Walaabuutiin qophaa'e mata duree carraalee fi qormaatilee marii biyyaalessaa jedhuun magaalaa Roobeetti gaggeeffameera. Deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a hayyoonni rakkoolee wallabdee fi waldiddaa irratti furmaata saayinsawaa kennuun marii biyyaalessaa utubuun jijjiirama akka biyyaatti argame itti fufsiisuuf gahee isaanii baachuu akka qaban dhaamaniiru. Hayyoonni tokko akka duratti kaasaa turan gufuun marii kana mudachuu danda'u maalinni saayinsiidhaan qoratanii as baasuu qabu. Akkamitti gufuu kana maqsuun danda'ama ka jedhu furmaata isaa wajjin fiduu qabu, qorachuu qabu. Ammoo carraan waan kana fuulduratti oofuu marii kana milkeessuuf jiru maal fa'aadha? Isa immoo akkamitti bal'ifna ka jedhus qorannoodhaan akka duratti akeekan sanitti hojjetuutu irra jira. Ofii hirmaachuu qabu immoo ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaan kan hayyuuti waan ta'eef hayyuun ofiifuu gurmaa'ee karaa gurmaa'ina isaatiin karaa waldaa barsiisotaa ta'uu danda'a, karaa gurmaa'ina adda addaatiin ta'uu danda'a hirmaachuu qabu ofiifuu. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmed Khalil gama isaaniitiin mootummaan jijjiirama hunda galeessa lammiilee hundirraa fayyadaman dhugoomsuuf koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuun carraaqii taasisaa jiru. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus kana galmaan ga'uuf qorannoolee saayinsawaa ta'an carraalee jiranii fi qormaatilee marii biyyaalessaa irratti hubannoo hawaasaa cimsuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu himaniiru. Walumaa galatti hawaasni yuunivarsiitiiwwan irra jiru yaadota ijaarsaas yaadota diigumsaas burqisiisuu danda'u. Kana keessatti hayyoonni gaheen isaan taphatan guddaa ta'uu beekanii tokkoffaa sochii godhamaa jiru kana qo'annoof qorannoon deeggaru. Lammaffaa hirmaan nama kallattiinuu hojiiwwan waan jalqabame kana marii biyyoolessaa jalqabame kana lafa qabsiisuu danda'an keessatti dammaqinaan hirmaachuu akka qaban waan namatti agarsiisu jechuudha. Wanti waraqaawwan qorannoo dhiyaatanis wanti agarsiisan kanuma barbaachisummaa isaati. Kanaaf yuunivarsiitiin keenyas komolii garaattu dhimmoota garaagaraa irratti qaamota garaagaraa wajjin hojiiwwan akkanaa irratti hirmaachuu jira. Kana fuulduras haaluma kanaan itti fufa. Hayyoonni marii irratti hirmaatan yaada kennaniin dhimmoota gurguddoo biyyaa irratti karaalee hedduun waliigaltee biyyaalessaa irra gahuuf waltajjiin marii akkanaa murteessaa ta'uu himaniiru. Hundumtuu gahee mataa isaa fudhachuu qaba. Ani maal ba'ee jira? Maalan ba'e? Maalan raawwadde kanarratti booda yoo jechuun yoo amma fakkeenyaaf wanta har'a teechifanneedha kan boru sassaabbannu yookaan immoo gaarra baankii keessatti wanta akkaawuntii keessa teechisanneedha kan boru fudhannu. Kanaafuyyuu nageenya kuufachuu qabna amma sammuu keenya keessatti boru nageenya buusuudhaaf. Kanaafuyyuu har'i wanti goonu gahee guddaa waan qabuuf kan har'a hojjennutu boru haammanna. Namni kan kaleecha facaafate har'a haammata. Kan har'a godhate boru immoo nyaata jechuudha. Kanaafuyyuu har'a boru geenyitoo immoo gadduurra yookaan immoo waan badaarra bu'uurra yookaan immoo nageenya dhabuurra har'a hundi keenya iyyuu akka hayyootaatti fudhanneetoo sammuu keenya keessatti yaada gaarii buqqisuu qabna. Akkasumas immoo namoota kaawwaniifis akkasumas yaada gaarii labsuu qabna jechuudha. Nageenya fiduu keessatti uummanni hunduyyuu dirqama qaba, gahee olaanaa qabu. Uummata keessaa tokko hayyoota. Hayyoonni mootu uummata dura bu'anii uummata barsiifatee uummata isa barsiifate saniif karaalee garaagaraatiin tokkoffaa qo'annoolee garaagaraa gaggeessuu. Qo'annoo gaggeeffame kun mootu shelfii qofarra akka taa'u miti. Akka deebi'ee uummata keessa dhaqu taasisuu. Sababni isaa amma ani mataan kiyya qorannoo nan gaggeessa. Karaa dhabbee karaa aadaatiin furu kanarratti. Deebi'eetu meessumarra ta'a teebilii marratti hafaa jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Wanti uummata keessaa qoratame tokko uummataaf deebi'uu qaba. Karaa garaagaraatiin. Isin warri miidiyaallee gahee olaanaa taphattu as keessatti.